Aye. Akkasitti namaan na bilbilee nama san asii kutee nama sana Aye. Fatiyaa baarii taate ol quba qabdanii baar bakkee deemu jiru quba qabdaa jaanaa bakkee deemu jiru laannu qubaan maaliif quba qabne jennaan laabar taariba deemu jira waan jedhu saniin natti jechuudha gurbaan. Akkam taariba deemu jira? Ani gurbaan wal quba qabne jennaan ani jaarsa duraanii gaalii beeka duraanuu deemee deebi'a. Deemee deebee haa rakkoon qabu jechuun deemee deebi'a jechuun ameltuun dhaga jedhee yoo tana dhaqeellee deebee anillee kan hin karatti afaan dhaqee jechuun mana fidee jechuun qubaan qabaa jechuun achi boodallee sarmaaf deebee. Hojiidhaan wada deemaan taa'u namni kun ani akkasumas eetin eekuwwan qabaan jeen dura akkamii waltaatanii karaa kana deemaa hin anjee. Ayyee. Karaa kam laanuu karaan karaa taaribaati karaa inni naa himu. Karaan itti baara harkamee amma karaa taaribaati. Gurbaan akkanaan jecha akkasii gurbaan nama kijibu miti kijibus maal harkata nama kijibullee miti akkasitti bakkeessanaa kanaan antee baar naan jee. Akkana si godha. Hedduu gadi fakkiistee bilbila sana afaan gudee ballee dhaggeeffadhu. Duuba baarii tomma telefoona. Bilbila harkee fedhii harkuu dhabe bar naaf deebisa. Yoo harkuu dhabee ni deebisa jechuun kiyyallee jechuun ni kaasa keetillee ni kaasa. Ammaan jechuun edallee jechuun kiyyallee. Eda fiiti motee san boodan jechuun telefoona illee itti jechuun galaa kaasuu didee anillee ni dhiiroo maal ta'e jechuun ani maaliif rakkatee. Viidiyoo gosa harkee yoo jalaa dubbate deebiin hangasillee dubbate waan dubbate sinaa garree naamma. Garuu fatee ani waan takka tanii shakkeen qaba. Yoo taariballee jechuun yoo taariballee ka deemu ta'e. Yoo shakkinaa garuu dubbiin kun hanga addaa baatu waan hin dubbatu qabu. Garuu jechuun nama dhibde kaa wanni jechuun nama dhibde jechuun dhiyoo tanaa jechuun amma fakkeenya jechuun maqaa ifaanis walitti fayyanii mire. Akkana jechuun barbaanne yeroo bunni jalaa kaasee waan dubbatee waan hin jooje amma waan hin jooje qabu bakki nagee haa godhu inshaallah. Garuu rakkoon qabu jechuun angora an akka kiyyatti immoo inni shakkee jechuun maqaa ifaanis inni walitti fayyanis walitti fayyee dhiiroo jechuun shayxaanonni kun akkas keessaa deemu jechuun akkasitti hin deebine godhani yaada juutu na keessa baari jechuun ilmaan isaarraa alkoola masadii kan bulle takkaa telefoon akka guyyaarraa gumee kasii dha'u anis ni beeka atis ni beektaa mire. Anillee tawaatu ilmaan isaa akkasitti namni ilmaan isaa sanne hin amanin karaa fagoo kana ilmaan isaa bitanii deemaa deebi'anne. Garuu deemsa kana ture jechuun dhiiroo akkatti asitti hin deebine godhanii ani waan kana shakkiin na keessa dhaawu sabo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya. Salaamtan teenya ta'uun ni rakaati bakkuma isin jirtanitti isin haa keessa jecha balloon maal qabatee dhiyaatee aralee jechuun keessan hin oolamu. Daawwattoota keenya ammaas jechuun waan biraatu nu mudate wagguma takka illee jechuun hiraaruma takka hoo wamoon ta'aa sottan takka hoo maal taatan dhiiroo rakkinni keessan kun isinirraan dhiyaatu. Wanja nuti sama jecha isin qabu jira Oromoo teenya daawwattoota keenya akkuma isin nuuf nama keenyaaf nama Oromootiif nama hundaaf dhimmamtanii jechuun cinqamtanii hirribni isinitee halkanii guyyaa taa'aa jirtanitti anillee akkasumatti hirribni na dide arraba maaliin deebitee jechuun keessan hin oolu arraba hin deebi'een baar sufiyaan akkuma as keessaa jechuun imaltuu deemetti duraanis imaltuu deemee ni deebi'a imaltuu deemetti telefoona kaasuu didee fatee jala hogguu fatee jedhee wayii waattee fiidoo isin martu ni dhageessan jeetii yaata gartan jeetii yaata du'aayii godhaaf duuba baar kana duraanuu imaltuu deemeetu marfaa dhiyoo tanaa deemeetu marfee anuu karatti afaan dhaqee jechuun maaliif shakkii waan kana waan hin qabuuf shakkii waan adda addaa waan hin qabuuf bakka tun jechuun sanaa keessatti jechuun ni miidhama takka hoo. Nama warra harkatan takkaa diira isaatii warra harkatan takkaa diinni kophaa harkachuun qabu ani wajji jiraachuun qaba jechuudhaan isa gara mana isaa dhiyeessee afaan dhaqee gara mana isaa dhiyeessee haadha mana isaa biratti galchee akkan jiru isinillee ni beektan duraanis deemee nama deemee jechuun jee haajaaf namni deemuu ni jira haajaafis deemee deebuun ni jirti osuma deemee deebuu arrachumaan dhaqee deemee hafee fatiyaan telefoona jalaa kaasuuti telefoona kana maaliif kaasuutti baar eegumfatee jechuun fiidiyoo san gala kafte booda tara meeqaan sodheen maaliif ni galaa kaasuutti yoo jechuun mee fiidiyoo tiisan agarte mee wanti ni galaa kaasuutti ittuuf mee maal taate maaliif yaaddoyte maaliif keessaa deemtee hoo akka jechuun imaltuu deemtetti haajaaf hin deemette haajaatti san baatee maan deebin maaliif fatee jala kaasuutti hoo maaliif ni galaa kaasuutti hoo ilmaan kee kana kaduruu ayyaattu kana ilmaan kee jechuun lubbuu teettira feetu kana irraa fagaattee jechuun telefoona kaasuutti tun akka bire
Baar obboleessa kiyya qaalii kaniin akka ajaa'ibaa jaaladhu daawwattoonni ni beeka saahiba kiyya qaalii arrabmoo jechuun telefoona kiyya kaasuu dhabuun telefoona fatee kaasuu dhabuun ani baar nagaya jee waa nagaya hin jiru nagayaaf telefoona kiyya kaasuu diddee telefoona fatee kaasuu waan dittu telefoona fatee ka ilmaan kee tasa dubbisan ka ilmaan kee jaalatu fatee san ka jaalatu ni beekna ilmaan kee san ka jaalatu ni beekna anaa miti fatee miti daawwattoonni keetu ni beeka hanga ati ilmaan kee jaalattu arra jechuun guyyaa sadii arra guyyaa afuraffaa telefoona kaasuu dituun ilmaan kee dubbisuu dituun telefoona kaasuu dituun bara ilmaan kee dubbisuu dituu bara ilmaan keetu jibbite jechuu bara fatee hadiis ilmaan keetu jibbite jechuu bara lama deebi telefoona kiyyaa kaasuu dituun ani dhugatti ati waa nageetti fudhadhaan nagee miti maali jechuun wannummaan kun wanni ta'eef maali jechuun ati ammaqaa'idhaan waliif fayyinaani ibliisii fi sheeytaanni siifi ammaqaa'ii waliif fayyinaan ammaqaa'iin gama kee dhufee si fayyinaan lama deebi'anii jechuun akka tas keessaa baatu si godhanii akka tas keessaa baatee as keessatti hin deemne si godhanii akka telefoona fatee hin qaafne si godhanii akka telefoona kiyya hin qaafne si godhanii ajaa'iba rabbiiti ammas karaa kanaan nu deebi'anii yaa sheeytaanota yaa ibliisota ammas karaa kanaan nu deebitanii ammaqaa'ii yoo itti fayyi maal qaba ammaqaa'ii yoo itti fayye ammaqaa'ii gargalee jechuun dhiifama qabate maal yoo itti fayyoo maaliif ammaqaa'ii fayyachuudhaaf jechuun waan adda addaa dalaydanii jechuun akka inni as keessaa bahu akka inni as keessaa bahu jechuun telefoona hin qaabne akka fatee hafanii walitti garagalan akka ilmaan isaa jibbu wanni gootanii maalime ani na dhiibbe daawwattoota kiyya telefoona kiyyaas akka hin qaabne godhan qabatee akka hin qaabne godhan as keessaa baasanii akkasitti hin deebine godhan sanaa keessa akka deemu jechuu feetanii mire hayyee deeme maal fidde mire mee deeme maal fidde reema baar telefoona nu jalaa kaase haalli si goonu yoo telefoona jechuun nu jalaa kaasuu jibbite yoo telefoona jechuun fatee jalaa kaasuu jibbite waan ummanni godheetu jira waan ummanni as keessaa si baasee akka jechuun asitti hin deebine dhiyoo tanaa tokko jechuun amaltuu deemtee deebitu gaafa gartee maamma qabamu quba qaban jeetii yaada arra immoo akka ammaa imaltuu sanitti deebite quba qabanii akka imaltuu irraa ol hin deebines godhan jechuudha karaa ilmaan keetii ammaas tana fidanii yaa daawwattoota keenya du'aa nu godha ammaas tanaan dhufanii du'aa nu godha mee fateetti hin dhahee jechuun maaliif seelaa kaasuu dide jee gaafadha mee yaa daawwattoota keenya. Hello Fatiha akkam nagaame fayyaa nagaa qabdanii akkam ijoollees nagaa qabdi Fatiha teenya nagaa wallah alhamdulillah waan nagaatis waan qabnu viidiyooti edda gallakkifte harkeetiin hedduu takka jechuun rifadhe hedduu takka jechuun mashkuula wallah hedduu takka jechuun taa'abu jirraa jechuun bakka hundatti nama kana hunda akka godhanillee namni hundinuu numa harka daawwattoonni keenyallee mee ani garuu waan takka ta'in irraa si gaafadhu Fatiha waan takka ta'in irraa si gaafadhu jechuun Fatiha baar jechuun itti dhooyitee telefoonaas na jalaa kaasuu jettee anamma eegan viidiyoo teetan harkee jechuun qubaan qaba jechuun aajaadhaaf guyyaa sanboota bilbilisaas ni amaala jalaan kaasuu ammas cufaa jira neetworkillee ta'uu hin beekne karaa deemu jira jechuun dhiise akkasitti namaan na bilbilee nama san asii qote nama sana Fatiha baarii taate ol quba qabdanii baar bakkee deemu jiru quba qabdaa jaanaa bakkee deemu jiru laannu qubaan maaliif quba qabne jennaan laabar taariba deemu jira waan jedhu saniin natti jechuudha gurbaan akkam taariba deemu jira ani gurbaan wal quba qabda jennaan ani jaarsa duraanii gaalii beeka duraanii deemee deebi'a haa rakkoon qabu jechuun deemee deebi'a jechuun emeltuun dhaga jedhee yoo tana dhaqeellee deebi'ee anillee kan hin karatti afaan dhaqee jechuun mana fide jechuun qubaan qabaa jechuun achi boodallee sarmaaf deebi'ee hojiidhaan wada deemaan taa'u namni kun ani akkasumas eetin eekuwaan qabaan jeen
Dura akkamii waltaatanii karaa kana deemaa hin anjee. Ayyee. Karaa kam laanuu karaa taaribaati. Karaa inni naanii moo. Karammaan itti baara argamee umma karaa taaribaati. Gurbaan akkanaan jecha akkasii gurbaan nama kijibu miti itti jibuuf maal harkata nama kijibullee miti akkasitti bakkee kanaan harkee baar naan jee. Akkana si godha. Hedduu gadi fakkiistee bilbila sana afaan guddaa dhaggeeffadhu. Duuba baarii tomma telefoona. Bilbila harkee fedhii harkuu dhabe bar naaf deebisa. Yoo harkuu dhabe ni deebisa jechuun xiyyallee jechuun ni kaasa qeetillee ni kaasa ammaan jechuun edallee jechuun xiyyallee. Eda fiiti motee san boodan jechuun telefoona illee itti jechuun galaa kaasuu didee anillee ni dhiiroo maal ta'e jechuun ani maaliif rakkatee. Viidiyoo gosa harkee irra jala dubbate deebiin hanga sillee dubbate waan dubbate sinaa garee naamma. Garuu fatee ani waan takka tanii shakkeen qaba. Yoo taariballee jechuun yoo taariballee ka deemu ta'e. Garuu jechuun nama dhibde wanni jechuun nama dhibde jechuun dhiyoo tana jechuun amma fakkeenya jechuun amma akka ifaanis walitti fayyanii mire. Akkana jechuun barbaanne yeroo yeroo inni dajala kaasee waan dubbatee waan hin jooge amma waan hin jooge ta'u bakki nagee haagatu inshaallah. Garuu rakkoon qabu jechuun amma akka kiyyatti immoo inni shakkee jechuun amma akka ifaanis inni walitti fayyee dhiiroo jechuun shayxaanonni kun akkas keessaa deemu jechuun akkasitti hin deebine godhanii yaada juutu na keessa baar jechuun ilmaan isaa irraa alkoola masadii kan bulle takkaa telefoon akka guyyaa irraa gumee kasii dha'u anis ni beeka atis ni beektaa mire. Anillee tawaatu ilmaan isaa akkasitti namni ilmaan isaa sanne inaamanii haala karaa fagoo kana ilmaan isaa bitanii deemaa deebi'anne. Garuu deemsa kana ture jechuun dhiiroo akkatti asitti hin deebine godhanii ani waan kana shakkiin na keessa jiraa'u saba taa'abamne jechuun dhufu. Amma akkana jiran danda'u balloo keenya sabbi bilbila kana akaasisu ani bilbila sana ammaa bilbila sallaanitti hin jira. Mee ammaatis ittuma deemsaa inshaallah jechuun rabbiin nu haalaafisu bilbila kana jechuun shabakummaa rabbi haa godhu shaba kana jechuun toorkuma rabbi haa godhu an garuu bakka ammaatti naan jette jechuun taariba deemaa bakka itti sanattiin. Ani amma gurbaa akkas nageenaa hedduu rifadhe maali? Kanaaf baarii deemaa na keessa jiru. Baari taariba deemaan nu keessa hin jirtuu kaa? Gaafa nagee sana bakkaan hin deemaa sana hin jenne har'aan san isaa ilmaan qabu maatii qabu hin deemaa jee yaada beeksisi. Eegaa waamuma kanaa maaliif akkamiin yaaduu danda'e akkamiin yaadeedha beekadhu? Karaa kanas ni beeka karaa akkamii ni beeka nama beeku tokko. Sakaraa kana ol deemnaan namni hidhamee tumii dhaataa malee jechuun karaa deemanii waa jira karaan qumbatee jira karaan taaribaati. Karaa kana nama beeku karaa kana gaa waan itti taasise hin deemne dubbii dhugaa taatee. Mee ati waa hundaafuu fatiha waa hundaafuu rabbumaa jiraati inshaallah jechuun qorannee irra geenyaa rakkoon qabu. Gurbaan leetti deebisee ture gurbaan sanama waan hin jiru harkee fatihaa maalitti jira harkee hin jira. Inni dhugumaan harkee jaamii? Harkee meena dubbisi illee hin deemu anaaf inni gaa. Bakka jira yeroo bira dhageessuun dubbisaa naan jee. Mee ati garuu ati ni beektaa gurbaa sana akka gartee baarsi dubbisu akka baarsi dubbisu gartee baarraa akkita godhatta akka baarsi si dubbisu isa sanii dhayiiti bira naa geessi jimme. Akkasiin walitti jira. Inshaallah jechuun waa takka yaadinaadha hin yaadinaa kheeruma rabbi haa godhu waa hundaa'u hin yaadinaa inshaallah akka jechuun gurbaan sana si dubbisisu akka gurbaan si dubbisu qofa godheeti. Ayyee inshaallah jechuun nagatinaa jiraadhu. Ayyee. Ni dhageessan gaa daawwattoota keenya. Ni dhageessan gaa daawwattoota keenya. Baarii jechuun taaribaan deema jiru. Onola waliin an juulala. Waliin an juula waan kana laa waan an juula. Baarii jechuun as keessaa jibbee jechuun taaribaan deema jaamane. Jireenyi isaa hundatti galchanii jechuun ajaa'iba rabbii kanaati. Taaribaan deemaan mee maaltu bitame karaa taaribatti garreen. Karaa taaribatti harkee gurbaan kun naan jettu fatee anamma mee gamta jechuun mee ijoollee isaa dhiisee fatee dhiisee mee akkamiin deemee jechuun karaa taaribaa oguu jiru kan as keessaa jibbisanii jechuun taariba kanatti jechuun jibbeetuma deemee malee waan biraati mee wayi daawwattoota keenya dubbiin takka naati kun yaa daawwattoota keenya du'aa godhamee akka baar jechuun ilmaan isaa deebu akka gartee karfatee deebu haadha ilmaan isaa tun jechuun cinqamtee ilmaan isaa kana hedduu qaba mee akkamiin taatire wanni kanaa kun. Duraanuu jechuun deemeetuma deebuu jira dalagaan isaa jechuun rakkoon qabu. Amma karaa taaribaatti garree dhugumaan harkee oguu jee gurbaan kun fatee haadha himu. Mee gurbaa kana jechuun akka gartee fatee dubbisiisu jechuun baar bira geessee rabbi haa godhu. Mee gurbaa san gaa oguu dubbisee jechuun baarraa afaan baarraa dhageenye dubbii biraati.
Meen gasuu daawwattoota kan jechuun du'aa godhaafi du'aadhaan nu bira dhaabbaan isin jaa. Yaa daawwattoota kunoo takkanaati. Takkanaati du'aayii nu godhaa du'aayii nu bira dhaabbaa. Baar jechuun jibbee as keessaa deeme malee waan biraatti miti. Uummata kanaaf jibbisiise laal. Waan biraatti uummata kanaaf jibbisiise. Awwa uummata rabbiin jibbe kana galtee uummata kanaaf jibbisiise malee baar. Baara kanatti jechuun ilmaan isaa dhiisatee maa ilmaan isaa jechuun qofa dhugan. Lubbuu isaa irra fedhaan inni hin beeka ilmaan isaa lubbuu isaa irra fedhaan. Ilmaan kana dhiisee jechuun karaa taaribaa deemu jechuun taariba kanatti amma wal kutee jechuun nama qabumaa. Yoo qabumees immoo bu'aa maali faayidaan faayidaan duraan uummata meeqa jechuun as keessatti hin deemne as keessatti horee as keesseera. Gaafa as keessa amma deemu jechuun uummata kanaaf jibbise uummata jinnii kana. Uummata jinnii kanaaf jibbise uummata kana gartee. Yaa uummata musiibaa. Baarillee jibbistanii as keessa baaftanii. An bakka baar deemte eessatti eenyaa wayii nutti tolti. Daawwattoota kan jimee waa hundaafuu mee akkasitti tuffannaa jechuun fatee aanaa turuu jechuun inshaallah jechuun du'a teessan nu bira dhaabbaan jaa. Dachin tun nu garagalte an baartuu deemnaan dachin tun nu garagalte akkaan baar jaaladhu sangaan baar jaaladhu suma jettanii daawwattoota kan jimee akka maa goonuu inshaallah khayr rabbi haa godhu.